بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبليان كأنك فجمتوتا في جالة توتا كم فقو فيديو خانتكا في قدا هركفوني أكم جتن وبليان كأنك أن شيخ بيان دعوات جم شيخ بيان دعوات أن ترمالين دفين كيسن الأولمو شيخ بيان دعوات روانيك أبتر دفين وام ببردو إلمنا ما اتحاجم خنانين كبتر وان سنم مدقى فتي بيجو تنافو إيغان ربي فارس إيغان مقا ربي تين إيغالي ربي فارس نبي محمد صلى الله عليه وسلم نجي أفرامة إساني لتي إيغان بوسي بودا خرا حاسو خيا وانين دفع بتني كتر كمان حاسو إني خيا أرانتنا وانين دفع أرانتنا شعبان أبو ياري دمي شانت تيارغمون كينيا أكا عالم إسلاماتي بكمان شعبان أبو ياري دمي شانم كن Alhamdulillah guyyaa diidamii shan keenya ramadaanaaf guyyaa shan qofaatu nu hafee jechuudha. Kanaafuu baleeyyan keenya kabajamtoota mee ramadaan kana mee akkamitti qophoofnee seene yemmuu jiru namni kun bakka sadiitti qoodame jechuudha. Bakka sadeen namni kun itti qoodamu tokko gurbaa islaamaa ka soomanaa fi salaataaf ذكري دان قلبي كل ليسه قلبي سا إيمان هاره وفتى رمضان إيجي خناتو جرا رمضان إيجو تجرا تنافو تقامس خاطر توم برا خرانو نقطة هي تو كان سلامك كي نوبيتا جيسانين غرايب تو بيسه شربا دافي أكاسوما halawa adda-addaati fi labaniyyaa faadhaaf qophaa'ee akkasuma laaffisuudhaaf garaasaa qopheessee taa'u jira. Kun nama garaatii fi nama rabbii jama jechuudha. Ammoo namni soomana furtan hin nyaatinaa jechuu guyyaa miti dubbiin kun. Silaayis namni ramadaana soomane afaan hidhaa oole waan adda-addaa waan qalbiin isaa feetu akka jannataatti qopheeffateetuma waan taa'uuf jecha waan adda-addaa qopheeffatuun beekamaadha. Kanaafuu garaa iyyaaftanii waan adda-addaa bitattanii gammachuudhaaf eeguunis haalaan bareedaadha. Ammoo irra caalaan zikrii rabbiitiin ramadaana eegu, quraana qara'uudhaan ramadaana eegu, waan ramadaanni baatii quraanaa ta'e baatii quraanni isa keessa bu'ee waan ta'eef jecha akka qalbiin teeleenjii fudhattee quraana ramadaana kana keessa buuftu jechuudha. Maaliif jecha rabbiitu subhaanahu wa ta'aala shahru ramadaan alladhii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhudaa wal furqaan jeeti jira jechuudha. Baatiin ramadaanaa tun baatii quraanni isa keessatti buufame jedhee hudan linnaasi quraanni kun qajeelchaa ilma namaa kan ta'e qajeelchaa namaa kan ta'e jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya kabajamtoota quraana qara'uudhaaf qophooynaa mudaarasaa quraanaa qara'uudhaaf qophooynaa nu bira jiraachuudha qabdi jechuudha. Quraana tana meeqa qaraanee buusuu qabna jechuudha. Kanaafuu nama meeqa ka ramadaana kanan eegin kan aboo ramadaana kana osoo ramadaana kanaaf qophaa'uu du'ee garaa dachii yookaan fuula rabbii jiru. Allah irraamu rabbi rahmata haa godhuuf nama sanillee ammoo anaa fi isin warra ramadaana kana eegu aboo rabbiin haa godhu warra ramadaana kana keessatti khayrii ramadaana kana qophaa'ee khayrii isaatiif qophaa'ee khayriin maal fa'aa jira zikrii rabbii akkasuma quraana rabbii qara'uudhaan taraawii dhaabbachuudhaan nama waan kana godhu nama kanaaf qophaa'u rabbiin haa godhu jechuudha. Nama akkasittiin qophaa'u isa eeguu qophii akkasiitiif isa eeguutu irra gaariidha jechuudha. Kanaafuu yaa gabroottan keenya ka dhiiraa ka dhalaa ka xiqqaa ka guddaa ka miliyaaraa fi yoo agalu ka islaamaa ka afaan kiyya beeku miliyaara lama afaan keenya miliyaara lamaa fi nusaa hundi keenya jechuudha.
kana keessa kana afaan oromoo beeku kan daawwan tiyatuun bira geesse qophii quraana qara'uudha qophii taraawwiin salaataadha qophii ammallee salaata waliin dhaabeetiin salaataadha kun kanaan niyaasa akkanaatiin ramadaan eeguu qabda jechuudha. Tanaafuu qoleeyyan keenya kabajamtoota wanni ramadaana kana keessa jaawwaa hedduu jira. Meetaniin dura isin iyyuu dhageeffadhaa. Tasbiihul malaa'ikaa ni beektanii? Mee tasbiiha malaa'ikaa naa himaa. Tasbiihni malaa'ikaadhaa yoo ati jette namni santaraa dhibba takka jedhe rabbi rizqii isa soora jechuudha. Yeruma san rabbii sana saqa. Ammoo kan tokko rabbi qulqulleessuu jama. Hedduu waan san jaa. Tammi wanni sun yaa sheebbayaan daawwaa naan jettan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Akkana jechuun isin irratti haa jiraatu. Ammallee ramadaan kun akka baatii taaniin seeyina. Baatii rabbiin dilii kutte yoo ati isa keessa soomante yoo ati isa keessa gartee dhaabbatanii isa simadheettee akkasumas soomantee akkasumatti dhaabbattee isa keessa salaatte rabbiin dilii dabarte keessa jira. Maal man sama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi. Namni ramadaana sooma sababa soomana isaa rabbi irra lakkaawwataa haala ta'een rabbiin dilii isaa tadabarte isa maaraa jedhe. Waan dabarte rabbiin si maara sababa kanatti. Salaatoo yaa gobicha rabbii namni masgida dhiyaatu deemi jamaa wajji masgida salaati. Sin dabrin yeroon taaksii taane tabakkaati dhaabbattetti xalabatte si dhuftu. Tabakkaati na eegjette see yeroon amatarraa gara baatiirraa gara torbaanirraa gara guyyaarraa gama sa'aatii fi sa'aarraa gama daqiiqaarraa gama sokondiirraa gama siin kutuutti akkasitti hamma dhaabbadhuun sin dhuftutti sin deemte yeroon tun. Tanaafuu yaa nama rabbii yeroo tanaan eegee ramadaana kana akka bara dheengaddaatti simadhu keessa quraana qara'eetiin keessa namoota saahibbanii nama quraana qara'u yoo quraana beekullee baadhu dhageeffadhuu sababaan naa deema isaanitti saahiboomee isaanii wajjin taa'aa nama jiru rabbi si haa godhu akkas ta'u godhu maaltu jira اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله أكن يجوا دميسو قبل رمضان كيسا أتي وهم خيريتهم رمضان كيسا هاوبودا نيجوا قبل دوزو رمضان نكونون أكيد رمضان كيسا تدور نيجوا وان غارينا جماع كماي وان دادا غوري وان كان نيتين وان نيتين ياتو خيري رمضان كناتين توكوفا بون كبا برادين غدا ميكا فام باي دي بيتان كاتي باتي Yo salatan ka salate masjid tini be Quran angka karate ni be namni sirra Quran thala matara sati puse ya subhanallah wajaran tule namni akalmati karte zikri rabbi dumme se bi zikri thana rabbi khay zikri thana je la ilaha illallah zikri subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim zikri tabirat Quran la karatu barbadin thanuma popoite ati jecha kaisatti olde wam bare dalagatte ju soomani dalagaan ilmaan adamu hundinuu isaarmaa fi soomni rabbumaa yoo ati waan kana akkattiin soomana kana niyaatanan akkana simachuudhaaf qophooyte akkasuma rabbi si godhu maal jedhe hadiisa dheeraa Umar ilma Khattaab Hafsi keessatti innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa jedhe dalagaan ilmi namaa hundinuu niyaadha jedhe dura niyaan tolu osoo ramadaana kana guyyaa shaniin nuwafee miidhee niyaadhaan ardumarraa kaatee sammaatana tanirraa akkin itti ramadaana simachuu qabu akka bara dheengaddaati miti akka barana akka addaa ta'uu qabaa quraana qara'uun qabaa rahima maxxanfachuun qabaa obboleessa kiyyaa fi obboleettii tanatti aarte hunda dhiifama gaafachuun qabaa duniyaa tanarraa hin deemaa jettee lubbuu teetiin jala murtee akkanatti eeguun qaba jechuun sirrii jiraachuu qabdi. Anilleen namni an isaa waa godhe yoo jiraate asumaan dhiifama naa godhaan isin ija ammoo yoo na dubbattan illee anillee rabbi jecha asumaan dhiifama isinii godheetiin jira fiidiyoo tiyatanirraa waan bareedduu dhaamsa bareedaa ni harkattan jeetiin abdadha wal biraan gaya namni utama gurguddaa qabu faan sharriin godhina sharriin tun
شيطان وجه نود رهيب تباتين ناس وجه تم باتي خير تمري تاتم تم باتي خير وان تاتم آجرين خير شر قرون شر قري وبلي سكر وبلي تبيران كاي باتي وبلي سكر وبلي تبي فما غافردو رب ما بجتشيتو نمني رب بجتشي فما نمغافده بر رب دي فما يسامودا تنافو وبلي ينكن دعائي تنقريتين فيديو تيدا اسم بكاي تريا من جا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان برضوانك اللهم بلغنا رمضان برضوانك يا رب رمضان خنا حالات نور راجالتا تاتين حال يا ربي خالق خير رمضان كنجك رمضان انا كيسا نو خطبات هاتين يا رب رمضان خنا نوك إذني في شبيان دعواتس ربي كاريني عامل كيسو ورا خير رمضان خنا كيس تركت ربي سناغدو وكستا كيس ربي سنيا آبيو أكسمت إذا ما كيس هيدا ربي سنيا باسو نما رزقين كم رزقي ربي سنيا كنوفي تكا كيس ربي سنيا قدسو قدا كيس ربي سنيا توسيسو خلطويا قبل يجو ربي رحمتي سنيا قد ورم بيوتا أداتا كيس كتن دين في دنيا نسي ملك كيسه ورتي سني قلچه ورم ملكاوي نمال لي ملك كيسه دنيا أكتين دين تغير ربي سنيا قدو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأنا كيف تنفقرتهما هم فيديو رفتون ولد تشارك نجا الناتورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته